Arabiyaa majlisii hedduu bareedu jechuudha. Maashaallah kararii kana namni hin jaalanne hin jira jedhee yaadu. Haati meeshaa as bira jirti garuu kaameraa hin barbaadanii akkuma isin argitan kana nama kaameraa fedhu miti. Arabiyaa majlisiin kun kan nama lamaati. Namni meeshaa fuudhuu dhufe asuma jira jechuudha. Nama lama nama dhiiraatii fi nama dubartiidha. Nama kaameraa barbaadu miti. Yaa ukaakinoo as jiranii nama kaameraa hajamuu miti sababa saniif jecha kaameraa irratti qabu hin dandeenye kaameraa hin fedhanii keessa seenuu hin barbaadanii namni dhiiraallee hin jira jechuudha. Maashaallah hedduu bareeda ka ajaa'ibaati isinillee jaalattan jedhee yaada. Arabiyaa majlisiin kun abbaa 40 jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harkafuun jaalatamtootaaf kabajamtoota uummata Oromoo. Sirra jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kenna simbiraa jiraatu jecha har'allee Arabiyaa majlisii aynuneemi jechaadha. Maashaallah kabareedaa ta'e isin qabadhe isin dhufee jira. Arabiyaa majlisiin kun kan nama lamaati jechuudha. Akkuma simbira asbira argitanii kuni fireemii aynuneemiin kun mitirii 6 akkasuma ammoo boondiitiin mitirii 7 gara boondiitti darbuun duratti asuma aynuneemii irraa isin dubbadha jechuudha. Aynuneemiin kun mitirii 7 jechuudha. Akkuma isin argitan kana maashaallah akkaataan inni itti hojjechiifamellee hedduu bareeda jechuudha. Isinillee warroonni ajajatanii meeshaan keessan isin hin bahiniif obsaan eeggadha isin jedha waluma duraa duubaan isin baasa. Meeshaa yaa'u bakka tokko viidiyoo gadhiisuullee hin danda'amu waluma duraa duubaan gad isin baasa waan ta'eef isin irraa eegamu viidiyoo kiyya kana subscribe like share gochuudhaan na jajjabeessaa isin jedha isin jaaladha isin kabaja. Akkasuma inni kunniin mastaawotiin irra galee hin jiru jechuudha argitanii irraa quncaa kun ammoo adiin kun akkanuma ka hojjetame osoo hin taane ka irraa qunca'u jechaadha irraa quncaa yeroo achi dhufu akkana dhufa jecha ergasii ammoo yoo barbaade abbaa irraa quncifata yeroo kan ammoo namni ilaalee haa arguuf jecha irraa quncisna malee inni kun manumatti irraa abbaan quncifata jechuudha argitanii inni kun kan irra laxafameeru irraa bahaa yoo irraa bahee ammoo kinooti jechuudha aynuneemii calanqisaa kana ta'a jechuudha. Maashaallah hedduu bareedaa gubbaa kanarra mastaawotiin hin hafa jechuudha. Mastaawotii akka hin cabneef walitti ashayine kennee jira jechuudha isiniif gala jedhee yaada. Akkasuma ammoo Arabiyaa majlisiin kun akkaataan inni itti hojjechiifamellee diizaayinii isaa kinoo kanaan hojjechiifame jechuudha. Isin akkuma barbaadanii fi akka isinitti toletti ajajachuu dandeettan jechuudha. Hedduu bareedaa maashaalladha yoo jaalattan irra deebi'aati ajajadhaa isiniin jedha. Maashaallah dheerinni isaa abbaa 40 jechuudha. Yoo barbaadan abbaa 30 yoo barbaadan abbaa 40 fedhuma keessanii inni kun mitirii 6 waan ta'eef mitirii 6 jechuudha. Isin mitirii hanga barbaadan ajajachuu dandeettanii mitirii 6 mitirii 7 hanga barbaadan jechuudha. Kana qofaa miti aynuneemii kana abbaa mitirii titnasii 30tiin yoo barbaadan abbaa titnasii 40tiin akkasuma fireemii irraa kan gadhiisu qofa osoo hin taane filannoo jechuudha. Boota barbaadan irraa buusa gara barbaadanii fida isin ammoo ajajadhaa nu akkasumatti isin baafna jechuudha. Achirraa uummata akka osoo hin jijjiiramin isin baafna. Maashaallah aynuneemiin kan nama biraallee kabahee jiru hin jira garuu viidiyoo isaa har'aamte guyyaa biraa isin gadhiisa. Ittaansee as biratti boondiidii abbaa 40ti. Boondiidiin kun kararii kana dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko jaaladhe baay'ee tokko natti tolee jira isinillee yoo jaalattan ajajadhaa isinin jedha. Abbaa 40ti isin akkuma isin argitan kana mitiriin isaa mitirii 7 jechuudha. Warri meeshaalee kaameraa keessatti dhiyaachuu hin fedhu garuu duratti hanga tokko isin mul'isiisa jedhee yaada. Akkana fakkaata jechuudha. Mitiriin takkattiin birrii 12,500 jechuudha. Yoo boondiidii ta'e boondiidii abbaa 40 yoo ta'e aynuneemiin birrii 16,000 jechuudha. Maashaallah yoo barbaadan ajajadhaa isinin jedha. Abbaa 30 yoo ta'e ammoo 11,000 hin qannasa. Akkasuma ammoo abbaa 20 yoo ta'e 9,500 isin qannasa jechuudha. Mastaawotiin isaa irra galee hin jiru jechuudha. Sababni irra hin galiniif hin ciccaba waan ta'eef bakka tokkotti hiinee jirra. Karariin isaa kun kararii hedduu bareedu argitanii kararii baay'ee bareedu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf warri argee baay'ee jaalate hangana kan jedhamne jaalate jechuudha. Ka warri ajajatee irra kanatu irra bareedaa yoo ta'u sun xiqqoo karariin kanuma ta'ee akkana akka bareedu miti kun ammoo baay'ee bareeda. Hedduu jaalatanii ka fotoon ajajne irra caalaa kan lafatti irra nu gammachiiseedhanii baay'ee jaalatanii akkaataan hojjechiifama isaa jechuudha. Ani isinitti hin himu waan ijji keessan argaa jirtu jechuudha. Waan ijaan argaa jirtaniif irraa dubbachuu hin dandeettan jechuudha. Maashaallah hedduu bareeda. Abbaa 40illee hedduu kwaalitii kan qabuu fi kan carqiin isaallee akkasuma carqii bareedaa ta'e jechuudha. Ajajadhaa isinin jedha yoo barbaadan waluma duraa duubaan isin baafna waan ta'eef akkana fakkaata akkasuma beebtiraasiin isillee kan ziippii qabdu san jechuudha. Akkasuma makaddaan isaallee makaddaa
Daan isaallee boondiidha jechuudha. Hedduu bareeda. Namni hedduun asumattuyyuu lallaalanii jaalatanii jiran jechuudha. Namni hedduuyyuu kaafotoo kaafatee deebiinis ajanjanaan jedhanillee nama hedduutu jira. Hedduu jaalatan jechuudha. Maashaallaadha. Isinillee yoo jaalatan jechuun hin irraanfatinaa isinin jedha. Akkuma isin argitan kana jira meeshaan homaa wanta isin argaa jirtan jechuudha. Kaameraalleen isuma san mul'isee uummata akka irraa hin jijjiirre beektiraas isii kinooti ka zippiiti jechuudha. Zippiin irraa bahaa hin miccama jechuudha. Maashaallaadha. Akkasuma ammoo boondiidiin isaa makaddaan isaa boondiidha jechuudha. Boondiidii tokkoffaadha jechuudha. Akkuma isin argitan kana akkuma isin barbaadan isin hojjetama. Yoo barbaadan boondiidii kana yoo barbaadan kan muka jalaa gubbaa seenu san jechuudha. Garuu akka kiyyatti osoo boondiidiin jettanii irra natti tola. Sababni isaa boondiidiitu irra bareedaadha. Boondiidiin hanga fedha yoo hirkatanillee waan fedha yoo godhanillee uummata akka hin socho'u kan mukaa sun ammoo namni qajeelee hin taa'u irratti hirkataa maal jedha gasseenaa deemisin jalaa tabalaan sha'a. Akkasii kan mukaa kanarraan irra boondiidiin ajajjichuutu irra caala jechuudha. Lafarra ol ka'umsi isaallee hedduu bareeda. Sababni isaa waan abbaa 40 ta'eefi abbaa 20 abbaa 30 diizaayinii kana yoo jaalattan diizaayinii kanaa fi karaa kana yoo jaalattan abbaa 20 ittiin ajajachuu dandeettan abbaa 30 ittiin ajajachuu dandeettan filannoo keessan jechuudha. Akkuma barbaadan ajajadhaa garuu karaa kana yoo jaalattan qofa jechuudha. Akkasuma teebiliin isaa kun namni hedduun kan nagaafatu hin jira garuu osuma argitan iyyuu kan nagaafatanii jirtanii teebiliin isaa kun akkasuma isin argitan kan akkana jechuudha. Diizaayinii isaa diizaayinii abbaan barbaadeen hojjanne jechuudha. Kinooti obboleettiin keenya diizaayinii kana waan barbaadeef jecha diizaayinii kanaan hojjanneef jirra. Akkana qophaa'a. Teebilii meeqa qabaa namaan jettan teebiliin tokko garuu tunniin xixiqqoon tabunaa humaa waan xixiqqaa irra kakkaayatan jechuudha. Yookaan ammoo iyyuu kinu akkuma akkanatti kakkaayamtu jechuudha. Isin tun firii afurii ka jidduu tokkochaa tagama gamana jirtu sun afur jechuudha. Akkasuma koornarii tokkocha qaba jechuudha. Arabiyaan majlisiin kun koornarii tokkocha qaba. Mitirii 7 jechuudha. Isin mitirii haga isinitti tolee ajajachuu dandeettanii hedduu bareedaadha. Karariin isaa kun kararii haqatu waan isinitti fakkaateef jedhee kaameraa itti achi qabee isin mul'isaa jira. Kararii haqatu sanii miti kararii oriijinaalidha jechuudha. Maashaallaadha hedduu bareeda. Meeshaan kun eessa deemaa eessa jechuun keessan hin oolu warri ilaaluu dhufe malee fe'atuuf hin dhufne garuu bootaan inni deemu hadaabbaa deema jechuudha. Meeshaan kun hadaabbaa deema. Isinillee yoo jaalattan jechuun hin irraanfatinaa isinin jedha. Hedduu bareeda waan ta'eef hin jaalattan jedhee abdii guddaa waan qabuuf jechuudha. Biyaansi isa kana namni hedduu jaalachuu mala jechuudha. Maaliif karariin isaa kararii qoshashullee miti akkasuma kararii bareedaa waan ta'eef jechuudha. Kararii gadhiisaa deemullee miti kararii oriijinaalii waan ta'eef jechuudha. Ajajadhaa isinin jedha eessa jiraattaa warri naan jettaniif kan jiraadhu Shaashamannedha. Garuu naannoo Oromiyaa keessa ka jirtan hunduma keessa nuufuu isiniif keessa jechuudha. As biratti aniyyuu irraa faaqee ilaalaa jira jechuudha. Wanta bahuu miti jechuudha irra oriijinaalidha waan ta'eef waan irraa bahuu miti. Akkasuma naannoo Oromiyaa wanta ta'e guutuma keessanuu isiniif geessa jechuudha. Lakkoofsi bilbilaa kiyyaa duwwaa 972 duwwaa 2519 irra daayirektiilleen iimoolleen waasaappiilleen kanuma waan ta'eef irra guddina garuuyyuu waasaappiidhaan osoo naqunnamtanii irra bareeda. Anaafillee isiniifillee waasaappiidhaan irra bareeda. Sababni isaa yeroo tokko iimoon sagalee gannamaa hin buusu baay'ee nama azaa nama godha waan ta'eef waasaappiidhaan osoo argattanii irra natti tola waan ta'eef akkana fakkaataa meeshaan kennarraa asuma yoo jaalattan saabskiraayib laayik sheer gochuu hin irraanfatinaa. Hiriyoota keessaniif qoqqooda akka fayyadamaniif warroonni haarawaa taatanillee asuma saabskiraayib osoo godhin